Tole akkam jirtu hordoftoota koo akkam nagumaa isiniin jecha arras immoo mata duree isin fayyada jedhuuni deebi'ee dhufee jira jechuudha. Mata dureen irratti dhufee biyya Arabaa baasii tokko malee akkamiin dhufuu dandeenya? Maaliif akkuma beekamu gaafa obboloonni keenya gara biyya Arabaa kana dhufanii dallaalaa fi qarshii 70,000, 80,000, 100,000 amma 200,000 illee gaafatamaa jiru jechuudha. Kana garuu informationii madhabii isaanii malee kana hambisuun hin danda'amu. Akkamiin kaffaltii kana malee dhufuu dandeenya yoo jettanii gara Finfinnee deemuudhaan eejansii seera qabeessa ta'e dhattanii quunnamtu COC barattu. COC hanga birrii 5,000, 1,000 hanga 5,000. Kana booddee meedikaala laattanii jennaan meedikaalli birrii 7,500 hanga 10,000. 15,000 qofa kaffaltanii kaffaltii faddaalaa tokko malee gara biyya Arabaa kamiyyuu Dubaayis dabalatee dhufuu dandeessu. Kana isinii eeruuf jedhini. Waan asirratti immoo beekuu qabdanii faddaalootumti isin bira deemtanii kamiyyuu naannee eejansii moo warra seera qabeessa kana bira isin geessu malee lafa isin geessan tokko illee hin qaban. Kanaaf ofuma keessan miila keessanii eejansii sana bira deemtanii baasii akka malee saaxilamuurraa of baraaruu dandeessuun isiniin jedha. Yeroo darbe viidiyoo gosa darbe irratti immoo bilbila poolisii fi leebar ofiisii naa maxxansii warra jettanii fi viidiyoo kana booda isinii maxxansii jira. Yoo viidiyoo kana jaallattanii like, share, subscribe, commentii naa kennuudhaan na jajjabeessaan isiniin jedha. Nagaatti.